Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Nageenyi keenya lagaaf tabba qaxxaamuree bakka jirtan maratte sinaa gahuu. Har'a waa'ee kaaba Oromiyaa walloorraa waa dubbachuuf dhiyaanneerraa hanga dhumaatti nu caqasaan affeerraa keenya. Kaaba Oromiyaa walloo keessatti waan adeemaa jiru ragaalee garaagaraa walitti qindeeffannee jirra. Haga dhumaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Kaaba Oromiyaa godina walloo aanaa Arxummaa Fursii keessatti maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuun humni seeraa osoo hin taane murni sirna nafxanyaa irraa maqaa koomaandi poostii walitti gurmaa'ee mana qotee bulaa Oromoo irratti gubaa fi diigaa jira. Gareen kun kan ijaarame manaaf qabeenya uummatichaa gubaa jiru. Tokkoffaa garee waajjira haqaa irraa ijaarame, lammaffaa garee poolisii irraa ijaarame, sadaffaa garee bulchiinsa aanaa irraa ijaarramee fi caasaa adda addaa kan of jalaa qabuuf yoo ta'u, garee kana abbummaan kan hogganu bulchiinsa aanaati. Kaayyoon isaa maal yoo jennee ilaalle, kaayyoon mul'anni jara kanaa hanga nagaa uummataa maqaa koomaandi poostiin jeequudha. Labsiif dambii seeraa kamittuu mana uummataa gubaa yookaan diiga jedhee isaanii fayyama. Seerri hariiroo hawaasaas ta'e seerri yakkaa tumamee jiru qabeenya namaa diigaa kan jedhu hin jiru. Gareen armaan olitti ijaarame kun ulaagaa seeraa feeraa kamiin qabeenya qotee bulaa Oromoo diigaa jiru kan jedhuuf deebiin jiru. Ulaagaan jalqabaa jibbiinsa uummata Oromoo waan qabaniif qofa akka qajeelfamaaf dambii seeraatti nama tokkoof dursa hubannootu kennamaaf. Erga hubannoon kennameefi booda namni kun qabeenya isaa kana akka kaafatuuf xalayaan qaama seerawaa irraa guyyaa hangasii hanga hanganaa qabeenya kee kana kaafadhu jedhamee barreeffamaan kennamaaf. Yoo namni sun guyyaa jedhame keessatti qabeenya isaa hin kennamneef yookaan hin kaafanne yookaan hin makfanne ta'e, ammas marsaa lammeessoo qaama beekamtii seeraa qabuun xalayaan akeekkachiisaa guyyaatti aanu keessatti qabeenya isaa kana akka kaafatuuf barreeffamaan kennamaaf. Ulaagaan kun osoo hin guutin qaami kamuu aangoof humna ofii abdatee manaaf qabeenya qotee bulaa gubuun duguuggaa sanyii fi yakkaa seera idil addunyaan nama gaafachiisa. Aanaa Arxummaa Fursii keessattis gochi badii akkasiitti Oromoo walloo irratti raawwachaa jira. Maqaa seera kabachiisuu yakki ilmaan Oromoo walloo irratti raawwachaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi qaamni marii hubannoo tokko malee mana qotee bulaa Oromoo walloo gubaa fi diigaa jiru seeratti akka dhiyaatu gadi jabeessinee gaafan. Yeroo ammaa kana kaaba Oromiyaa walloo keessatti fakkeenya Waladdee fi bakkoota hedduutti investoroonni Amaaraa maqaa investimentii jedhuun saamicha lafaa hektaara hedduu saamanii qabachaa jiru. Akkasumas maqaa investimentiin erga lafa qabatanii booda kaaba biyyattii Gondor, Dasee fi naannoo Amaaraa iddoolee adda addaa irraa nama isaanii guuranii walloo keessa qubachiisaa jiru. Kunis waa lama akeeka. Tokkoffaa, dubbattoonni afaan Amaaraa heddummachuurraan kan ka'e mana barumsaa keessatti carraan afaan Oromoon barsiisuu baay'ee gadi xiqqaata. Asirratti odeessa ani aanaa Arxummaa Fursii irraa argadhe ganda kaloo qabbanaa jedhamu keessatti mana barumsaa afaan Oromoon kennamu erga dhorkame waggaa 15 ol fixeera. Maqaan gandichaa kaloo qabbanaa yoo jedhamu, Oromoon qabbana keessatti afaan isaa baratuu dhabee gubanaa keessa jira. Lammaffaa, waajjiraalee godinichaa fi aanaalee godinichaa jala jiran keessatti carraan afaan Oromoon dubbachuu fi barreessuu xiqqaachaa deema. Kun immoo dhiibbaa mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf waajjiraalee hedduu walloo keessa jiran keessatti qaboo yaa'iis ta'u cheeklistiin adda addaa afaan Amaaraan barreeffamaa jira. Sababni isaa kanneen qacaramaa jiran afaan Oromoo waan hin beekneef carraan afaanicha guddisuu xiqqaachaa jira. Maarree shirtoonnii fi gareen odoo wantoota dhalootatti deemaa jiru adda hin baasin maqaa koomaandi poostiin ijaarramanii mana uummata keenyaa gubaa fi diigaa jiran kun boroessas yoo jiraatan gaafatama seeraa jalaa hin ba'an. Uummanni keenya Oromoo walloo akka uummataatti qaama isaa hubatu dhabee waggaa 400 oliif caancala rakkinaan sakaalame as ga'ee jira. Gabaa keessatti fannisuu fi ajjeesuudhaan baroota sirna abbaa irree uummanni Oromoo walloo akkuma uummata Oromoo kanneen naannoo Oromiyaa keessaa lee'anii yookaan jiraatanii aarsaa kaffalaa as gaheera. Lafa isaarraas buqqifamee gara gammoojjii wahuu hin magariisnee fi bokkaan illee baratti guyyaa tokko hin roobnetti godaanee jiraataa jira. Har'a silaa akkuma saboota ollaasaa badhaadhee jiru osoo qabuu kadhattuu ta'ee maqaa seeftineetii godee jedhuun akka sareetti doorsifamaa jiraata. Harki dabaree wal dhiqa. Akkuma abboonni keenya jedhan uummanni Oromoos ta'e bara eeggachuu malee fala dhabee
hirqinfuu muddamaa keessa kan jiru tokko Oromoota Wallooti. Yeroo bulchiinsi godinichaa maqaa Oromoo himatutti salphinni akkasii gaafa ummaticha mudatu salphina guddaadha. Ta'us lootee seentoonni kaaba biyyattii irraa saamicha lafaaf Oromoo Wallootti madaqfamanii guddatan afaan ummatichaa baratanii waan guddataniif sabichi Oromoo Walloof quuqama maayyuu hin qaban. Kana kan nama jechisiisu haalota hedduutti jira. Isaanis tokkoffaa irratti lola Walloo aanaa baatee irratti banamee jirudha. Uummanni aanaa kanaa yoo xiqqaate baroota lamaan kana jumlaan ajjeefamaa fi buqqifamaa yeroo jirutti qaamni maqaaf godinichan hoggana jedhu akka namni hin argine gurraaf ija qabatee taa'ee ilaala malee uummata koo jedhee naatoo namummaa hin agarsiisne. Inumaayyuu lola obbolaa lamanii jechuun uummata Oromootti yeroo isaan qoosan argina. Abbummaan kanaa uummata Oromoo lolaa jirus humna hidhattoota Affaar qofa akka hin taane yeroo irraa yerootti uummatichi iyyatus qaamni isa dhaggeeffatuuf isaaf birmatu hin jiru. Kanaafuu uummata Oromoo Walloo eenyummaa isaa dagachiisanii akkuma baroota Haile Sillaasee fi Dargii lafa isaarraa dhiibanii gara gammoojjii roobaa waggaatti yeroo tokkoof lamallee hin argannetti godaansisan. Amma immoo sivilaayizeeshinii magaalaa keessaa dhabamsiisuuf shira xaxaa jiru. Uummata yatiima iddoo jireenyaaf mijooftu barbaaduuf jecha waan of harkaa qabu gurguree gammoojjii keessaa gara magaalaa qubachuun tattaaffaturra manaaf jireenya isaa gubuun duguuggaa sanyii balleessuu waliin adda addummaa hin qabu. Uummanni keenyas kan jiru wantoota kanaadha. Shirtoota abbootii dhiiraa fakkeessitoota amantii. Shirtoonni abbootii dhiiraa jarreen kun warra qabeenyaa uummataa saamanii nyaatanii fi mana uummataa gubanidha. Hundeessaan isaanii mootummaa naannoo Amaaraati. Sababni hundeesseefis yeroo qabsoon uummataa jabaatu qabsoo uummataa laaffisuudhaaf maqaa abbootii dhiiraan bobbaafamanii manaaf qabeenya uummataa gubaa sangaa yookaan qotiyoo inni maraarfatu immoo qalanii nyaatanii nyaachisu. Asirratti namni hunduu beekuu kan qabu seeraaf duudhaan gadaa Oromoo keessatti seera kamtu mana namaa gubuu ajaja, seera kamtu qabeenya namaa qabsiisuu ajaja. Walloo keessatti maqaa abbootii dhiiraan harreen illee nama jala qalamteetti. Sirni kun sirna faallaa duudhaa Oromoo fi safuu amantiillee cabsedha. Fakkeessitoonni amantii ammoo jarreen kun gaafa masjiida deeman rabbiin waliin qoodinaa jedha jechuun barsiisu. Gaafa masjiidaa ba'an immoo gara saba isaaniitti goranii Oromoo balleessuuf shira guddaa xaxu. Fakkeenya Jumaa dabarsina kana Harxummaa Fursii jedhamtu keessatti abboonni amantii hiriira wal waamuun jibbiinsa Oromoo irraa qaban calaqqisiisaa turuu namni kamuu beeka. Uummanni keenya Oromoo Walloo immoo xiyyeeffannoon isaa inni guddaan gara amantii taasifatee jira. Kanaafuu dhaloonni Oromoo Walloo yeroo darasaa ta'e quraana barachuuf biyya deemu warri Amaaraa ijoollee isaanii barsiifachaa jiru. Gaafa masjiidaaf iddoon amantii deeman ijoolleen Oromoo akka barnoota idilee hin baranne dhorku. Walloo keessa iddoon amma jiraachaa jirru kana sheekota gurguddaa afaan Oromoo hin beekne sadiitu jiru. Isaan kun ijoollee Oromoo akka quraana qara'uu deemtu gorsu. Ijoolleen isaanii immoo barsiisaa dhuunfaa manatti qacaranii halkaniif guyyaa manatti barsiisu. Dhaloonni ammaa Walloo keessa jiru kun maalummaa eenyummaa sabummaa fi amantii hanga adda baasee hin hubannetti gaagaamni uummaticharraa hin dhaabbatu. Gabaabumatti dhaamsi ani qabu sheekoolee fi maamoota akkasumas qaama Oromoof hin jedhuuf dhaamu. Tokkoffaa yeroo keessan akkuma rabbiif kennitanii waa'ee rabbii barsiistan yeroo keessanis Oromoof kennaatii seenaa Oromoo barsiisa. Lammaffaa qorannoo dhimma Oromoof sabboonummaa Oromoo irratti taasisa. Sadaffaa dhaloota kana sabboonummaa Oromoo fi amantii adda baasaa hubachiisa. Uummata keenya Oromoo Walloo keessaa yoo akka carraa ati sabni kee maali jettee gaafatte kan saba isaa hin beeknetu jira. Kun immoo seenaa dagachuu fi of dagachuutti si geessa. Kanaafuu sheekoolee fi maamoonni Oromoo Walloo irraa dhalatanii kitaaba amantii adda addaa barreessaa jirtan ta'ee seenaan kan Oromoos barreessuu hin dagatinaan isiniin galateeffannaa xiinxalaa fi dhaloota kanaaf seenaa eenyummaa fi amantiis kan barsiisu waa katabaa ol ka'an dhaamsa koonyaa keenyaati. Guraan dhala 24,2021 barreessaan qeerroo ana Harxummaa Furseeti kan sagaleetti isinii fi ana Sayid Dawweeti nagaatti.